السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو سينغالين وان سينغالين يوكان سيمو إرغامن دبر سكيسا وني فود أفيرو مگر غرغودان ساجرو كيسا وانا نما دوبت كيسا ستي مولنه يوم ملته أكملت فرما دوبيني سيمبراجير تيجو يو إسين دركتاني يو إسين لاففتاني إيرا بران جباتوا يو إسين برا جباتي إيرا برا لافون دندو egeree keessanii fitti yaaduun ammuma waan ta'eef waan dubbataa ture kana keessaa maal agartu ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa ayyee dubbiin manaa dubbiin bultii jabaadha ijoollee. والله أستاذي وين دبي بلتي هدو جبدودا أنا كست دبتي والله هدو تكن تلفاتا رب المانيكا يفعل في سومالي إرجع كيسن كيسامو ونمان أني كيسا دباسي مما فيدرال ناقر جرين أمريكاني ده إيش ما جت به إرجع كيسن هندينو هي وانتني يعني الدباسي أو كيني كون همات أكون قاعد يقولوا لي إرجع تاسي قالوا لي وأنا لما يقولوا جديد كيسا كانت تلاقي فتسي قالوا لي وانت ساتو يو أستاذي والله دون ساراي أستاذ كاستيغا سونت سايون دغي فدا هوند سايو اني وانتيني كيس حماتو كل ارغي سنجرو ادوتا كان انجادا دا وانتي في كاستيف سون دندو والله أستاذ حماتو تاين وانا ما قالوا لي دي وي وان سي قالوا لي دي وي ارغان كان كيس سي قالوا وانتي جيكم برباد ارغان me waan dubbataa ture yookanis immoo afaan dubbataa ture keessaa kaasetti kamii keessatti ergaa kamtu sii galuu dide baay'ee namni meeseejii naa godha ergaa keena nuun galuu akka qaamaanis natti maa waan akkana kanaati kanayyanii nama wanta jechuu barbaadde fakkeenyaaf lakkoofsa 23 keessatti s dubbii sin tokko ittiin na jalaa gufachiifte tokko jira fakkeenyaaf Yos inninjed yos jiru bareda jiran agamane didami sadafa keessatti yos jechuudha yoo kamirrattuu kamiifuyyuu gara fuulduraattis ta'e anaaf wanti tokko wanti kan inni ifanaaf hin galle wanti tokko hin jiru wakka hunduma isaa tokko kaasee amma dhuma rabbiin umurii keessa nu badheeressu ammallee utuu umuriin namaa immoo kennama ta'e dabarsee umurii kan korraa keessanittiin isiniif dabalan jedha nuuf jiraadhaa galatoomaa kanuman jedha nuuf dubbachuu danda'u. والفاتو قالتهم اوكي شي اني نكون اني شي بري اسلام تبر ما تسي قالوا لي جيت امي وانا نمني كان نا قالوا لي جيت بري انجرتو ايه سغلين كده نغا مو استاذ دغا انجرام بري ازي سراي أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه با أرميا رأيي. أيه تولي تاني اللي يقرأ مقولني جمع أنا سيمون. تولي با أرميا نانغا. نانغا الفاردا قالت ما با أرميا هيا. إرجاء أباني نبض كيسا يوكاني إرجاء ساماج تبر بادية تلات. مالف جنان xiqqoon namni sa'aatii tokko keessa dhaggeeffatu kuni waan bicuu sitti hin fakkaatin sa'a dheeraa hojjenna warra hojjetu beeka waa baay'ee hojjennee kaane keessaa filanna waa baay'ee hojjennee kaane hin dhiifna garii fa'i dhiiroo sa'aatii mitiif haa jennee dhiifna warra hojjetu beeka lammaffaa immoo itti gaafatamaa guddaa isaa waan taate jecha baay'ee dubbisna baay'ee gaafanna baay'ee qoranna isumatti iyyuu hin mucucaata beeke akkanuma wajjiniin immoo hojii isa gara hin qabne nama gaafata utuun barreeffama piriinti godhee si agarsiise kitaaba amma kana qabu fakkaata sagaleedhaan yeroo dubbatamu wanni Dr. Zakir Naik Quran and Modern Science kan jedhu gaafa torgomnu haasaa sa'aatii 3 daqiiqaa 10ti waraqaan deemti kaanu jiru jechuudha yeroo haasaa nu laafaadha yeroo barreeffamu waraqata guuta waan ta'eef kanaaf jechi yeroo dubbatamu hin baay'ata ismaayyuu moonuu alternative irra baay'ee isaa hin dubbifnaa hin qabu amma nama gitamu hin gitu sa'aa kana ergaan kun hin ta'amu hin ta'u yookaanis immoo taayimii isaa eeggateera moo eeggan waan jedhu kan
dutti qoranna yoo inni ergamee ka'e gurra kee biran dhaqqabin rakkisaadha. Yoo akkaataan itti hojjedhu kun yookaan mata duree nan filadhu kun hawaasa keessa taa'eeti kan hin filadhu. Hawaasa keessa dhaqeetanii tokko lammaffaa akka jaarsaatti nan dhageeffadha. Akka jaarsaatti ta'ee bakka jaarsaa dhaabbadheeti kan hin barreessu. Bakka manguddoo ta'eeti kan hin barreessu. Bakka nama amantii Islaamaan hordofne dhaabbadheeti kan hin barreessu. Bakka nama sheekii ta'eeti kan hin barreessu. Isumattuu mana keessa maalaqaan wanti nu duukaa darbatamu furguggeen isa amma hin qabne miti. Isumatti hamma dubbiin saabaarraa hojjetamteetti hojjetameera waan ta'e nan achii qabnutti namni dura dhaabbatee naan dhiisuu hin dandeenye. Maaliif jennaan saabaatu hojjeta. Namoota hedduu shaa'iree jajjabaa qabu ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam namoota gurguddaa jiru shaa'iree dinqii duwwaa jiru. Yeroo dubbatamu qofitti namni Hassaan ibn Saabit Bitti kaasa Abdullah ibn Rawah shaa'ireedha. Meeqa lakkoofsan qabu barrami shaa'ireen. Shaa'ireen warra Makkaa, shaa'ireen warra Madiinaa, shaa'ireen hamma dhufee dawlaa hunda keessa shaa'iree jajjabaa isaa jira. Kanaaf waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaaf shi'irii irratti ragaa namni dhowwee naanii miti inni nu hojjennu. Rabbiin sodaannee fi amaanaadha. Eessatti gufatti ergaan eessatti gufata eessatti goggora eessatti akka malee dikkoo namni nama fahamata alaate jechuun nu cinqa malee maabara jira miti maabara wal ijaaree kana dhowwii nu jedheetuma dhowwu kana hin ta'a jenneetuma rabbuma didee malee waan maqaa balleessii nama rabbiin sodaatu nama rabbitti amana ifaan kan hin fakkaanne jira bar sheekotii keessa nama rabbitti amaneera jettu faa shakkitu faa jira miti ma. Utuu sila amane amantiin sila akkatti nasihaadha moo fadhiihaadha utuma immoo warra hafaan dharaa namaan jedhu jira miti ma sheekummaa haguuggate. Nuti agartu sheekii guddaa sheekii bareedaa sheekii ga'aa akkasuma wajjiniin immoo tarii ergaa isaa harkatti qabne ta'ee tarii waan tokko ilaa qooda kooti anis qooda kooti wal gumaachinaa beeki hojiin keenya da'awaadha uffannaan keenya ofiifuu da'awaa ta'a bari yoo islaama ta'e. Waamicha ta'a mataan isaa waan akkanaa jira miti isumattiyyuu namni amaanaa kana yeroo baatu asiif achi mucucaachuun waa jechuun hin mala. Kanaafan waan baay'ee kaasitti 40 wayii hojjedheera waan isiniin galin achi keessaa jechuun afaan Amaariffaa ja'a wajjiniin jechuu kooti. Kanaaf wanni isiniin galin yoo jiraate jechuuf kan hin gaafadhe si galii guddaa deemtee deesaa ni qalbii dhallaan. Bultiiwwan baay'ee bayeessa ni qalbii dallaali. Oomisha ilmaanii gammachuun guddaanii qurrata ayuuniin hikma rabbii ilaalee alaa kitaabillahi wa sunnati rasuulii. Utuun fuudhinii sabaa jettee teessaa khayrii guddaa keessaa qooda dhabummaanii alaa. Jamaali jamaal hayaata mu'minaa faaye jamaali jamaal namni irra deeme milkaaye jamaali jamaal. الحمد لله قال ذا إلهي فناني دا كلنا على كتاب الله سنة الرسول كران ديني كنيا قدنا جرينيا إنسان جبينيا لما نمكلا على كتاب الله نمكم مسألة إباف جيشون باي الفرد قالتهما الفرد عندي كيسانو أنا نينجلي سأقولين ما إندلوما نم إندلوما يروحون دنجرات ijoollee waa baaftu kuni akka hawaasaatti akka ummata keenyaatti akka ummata keenya bal'aatti akka tarsiimoo lafa keenya bal'aatti namni waa ummata musliimoonni namni walaloodhaan waa jedhu waan baay'ee jiru isinitti fakkaata meerree waan isinitti mul'atu hin fakkaata warri humna qabu maaliif callumeedha tokko kana lammaffaa immoo waan hojii kan koo keessaa isiniin galle akkana gaafattan hin barbaada irra hojii koo keessaa lakkoofsa kamiin ergaa isaa kamtu isinii galuu dide ergaa isaa kamtu isinii galuu dide jecha kamtu isinii galuu dide nan dhagaa namoota baay'eetu jechi kan kee kan namaan galle baay'ee taanaan jedhanii jennaan baruun barbaada. Lakkoofsa kamiin keessatti eessatti maalirratti waa'ee maalii keessatti rakkoo ibsisaa yookaan ergaansaa yookaan jechisaa jecha laafaatti hin fayyadama irra caalaa isaa akka namaa galuuf jecha akka asoosaaniif jijjigaa wal qixa dhagaanu barbaadeeti warri afaan keenya beeku jechuukooti.
afaan laafaa afaan ganda keessatti dubbatamuun hin fayyadama irra caalaa jechuukooti afaan waal ta'utu hin ta'in afaan waal ta'utu hin ta'in afaan walloof wallaggaa dhaga'u hin barbaada afaan namaa galu hin barbaada maaliif afaan barsiisuutu hin ta'in irra caalaa ergaa isaa dabarfachuu waan ta'eef mee ergaa namni waan isiniin galle qabdu maalna agarsiisa mallattoo maaliitiin galchee ilaalaa mallattoo okay na dhageessiftu galatoomaa ulfaadhaa live waan ergaa kamtu kan isinii galuu dide qalbii dhallaan khayrii guddaa dhiiftee teessa qalbii dhallaan bultii waan baay'eef bayeessa qalbii dhallaan oomisha ilmaanii gammachuun guddaanii qurrata ayuuniin xikma rabbii laalee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii utuun fuudhinee sabaa jettee teessa khayrii guddaa keessa qooda dhabummaanii alaa kitaabillahi sunnati rasuulii bultiin diinii malee jaarameen fayyadu kan qabeenyaaf jecha wal fuudheen gammadu argatan gammachuu dhaban walitti haadhu haqqii waliin beeku khayrii walii yaadu yeroo magabaabdu kan jaraa jaalalli alaa kitaabillahi sunnati rasuuli bu'uura jireenyaati gaa'illi islaamaa kanaaf dura of qopheessuun jalli lamaan hubadhu obboleessaa fuutimaa fuudhama atis yaabboleetti maal maanaan heerumaa وابي كن درقما وفقا فردو لالي على كتاب الله وسنة الرسول jireenyatu asii jalqaba jool hawaasatu asii jaarama addunyaan isin alatti agartan kun managgaa kenni nama lamarraa jalqaba bu'uura madda itti yaadama dhaabbata taqwaamno bultii jechuun taqwaamno namni kumni kudhan as keessa jira namoota kana keessa nama yumkin ergaan kun irra buutu jira beeka namni kuma kudhan jechuun galma guddaa keessa jira jechuudha yeroo ammaa kana keessa nama kuma kudhan jechuun galatoomaa ulfaadha galatoomaa akkin jechuu barbaade bakki kuni bakkin waa'ee fuudhaaf heerumaa kana hoggaan isaa kun dheerateera irratti haasa'uun kan koo hammam tokko akka inni nama fayyade illee beekuu baadhu ammoo heerumaan buufadha jedhee yaada namni dhagahee wannan jechuu barbaade galee fi jedhee yaada inshaallah rabbi jedhe bakki kuni karaa deemaan ijaaramu TikTok irratti isin ijaaramu Facebook irratti isin ijaaramu YouTube irratti isin ijaaramu live irratti isin ijaaramu namni TikTok irratti hin beekamu TikTok irratti fuula laaltaati fakkeenyaaf namni waan as keessatti waan hin dubbadhe keessaa eessa bakkitti ilaaltu abbaa manummaadhaaf saayikolojiin nama akkuma jirutti ta'ee bareeda jaallachuun akkuma jirutti ta'ee bareeda laallachuun akkuma jirutti ta'ee bakka irra caalaanii ijoollee miskiinii wajjin jira dhiyoo kana haasofnee turre yeroo waa argatan garuu wajjin jiraachuu baay'ee rakkata namni maaliif jennaani waa hedduutu shawwadaan waa hedduutu kallattii adda addaatiin zabana miidiyaan dirree gabaa ta'e kana keessa jirra yeroo ammaa kana keessa yeroo magaalaa keessa jirru magaalaa dirree gabaa godhannee miidiyaa keessa jirru kana keessatti bultiin laaftumatti akka yeroo ijaaramu laaftutti ijaarama rakasa namni tokko isa fuudhutuyyuu hammanaan hin fuudhaa hammanaan inni kaa godhachuu danda'a jedha malee abbaan intalaa birrii hammanaa kenniif jedhee murteessuu hin danda'u mirgatti hin qabu mirgi kan isaati hamma qabuun fuudha yeroo ammaa kana keessaa qabaataan waan qabu sanaan fuudhaa jira waan qabuun qabaa hin fuudha inni hin qabne jiraachuu hin danda'a fuuchuma dadhabee ta'a. Ergaaniin as keessatti ibsadhe isa kana barri isaa dheerateera yoo milaata hoggaa isaan beekwan jiraachuu hin danda'a garuu fuuchuu immoo hin danda'u dubbii dhibaadha silaa namni jiraachuu dadhabeetiyyi fuuchuu dandeetti jiraachuu dadhabee silaa jedhama fuuchuu hin danda'a miskiinni jiraachuu hin danda'a fuuchuu akkamitti fuudha ilmaa sooressaati akkanatti fuudhu isa farankaa qabu isa farankaa hin qabne yaadu yeroo bultiin ijaaramu argaa jirtani miti galma addaraashaa bishaaraataniin fa'a ishiin shaaraataniin dhaquu hin dandeenye inni hoteelaa dhaqu maaluma barbaachise iyyuu jalqaba eenyuun fakkeessuuf tashabbuha eenyuuti hoteela geessuun sun fakkeessaa eenyuuti kan eenyuuti eenyu irratti ilaallanne moodeelli keenya eenyunni
sahabaatu kotu dhaqee addaraasha galmatti fuudhee gurguddaadhuma keenya miti maanni Shaaratanii fi hoteela gurguddaa hoteela 5 star 7 star jedhee achi qabate ishi guyyaa tokkoon sanaaf inni baasu suni nama 5 ijaaruu danda'a nama 5 bultii nama 5 ijaaruu danda'a bultii nama 3 guyyaa tokkotti heerumsiisuu danda'a silaa mana gadhaabe rabbiin biraa waa barbaaddata silaa waa xiqqoodhaan waan borii ijaarrata silaa waa xiqqoodhaan amma waan nama tokkittiidhaa sermoonii guyyaa fuudhaa irratti ba'u yoo isin herregdanii ilaaltanii jettanii jireenya nama 3-4 baajeta waggaa meeqata kan galmaa kan veeloo faransaayii veeloon kana baluuti es kan kiraayii uffatan miinzee kan galmaa garaagarummaa dhumti inni bahaa isa dhiyaatiin kootiya jedhuuf inni dhiyaa isa baatiin kootiya jedhuuf sababa kanan naan hin beeku yeroo sana keessa jaraan waliin beeku siila waliin beeku walii galle walii hinaasofne malee hinaasofne garuu sheeka tokko waa waliin qabnuuf jecha galanni kan rabbiiti ubri isaanii rabbii adii rasuu shaamatoo ilaatu sababatti ta'e almuhim waliin jechuu barbaade ijoollee namni jiraachuu eega danda'e fuudha maaltu jabeesse jinaan ijoolleen akkatti fuutu dhabde akkatti heerumtu dhabde hulaa kana maaltu nuti bane eenyu nu cufa'oo kanaaf itti yaadamuun dirqama mee hojii koo keessaa namni wanni hojjedhe siigale yookaanis immoo siigaluu didee irra caalaan ergaa isaa keessaa isa kamiin keessa siigaluu didee mee lakkoofsa 20 mana agarsiisime lakkoofsa 20 mana agarsiisi gastii ergatan malee immoo waan hin beeku ishee gastii erga ishee 20 mee gastii ergatan malee immoo hin beeku ishee saabit abbaaboor ثابت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسي وانا دبّي كأي كنا را ما تسي إنجليني ما وانا سي إنجلي نيجرا وانا دبّي كنا كيسا إفادة فكات إرجان تا وانا نجى شوبر بعد واي والا ماني سنجلا لا كنا تفكر لا أنا قرو واي فود أفيروا ما سوف يمتى سكنتاو itu raja cokoti abba ega heerumsiise ilmoo ofii akka hormaatti ilaalu jira bakki guddaan immoo ajiriin guddaan immoo bakki isinitti hafte immoo gaafa isiin abbaa manaasii wajjiniin wal ta'uu dhabdee ati fuula kan keetti jijjiirrate ta'e miidhamaa zallama mana abbaa manaa jiraatti rakkataa mana abbaa manaa jiraatti maaliif jennaan eessatti galti abbaan koo fuula natti guura jechuutu mala abbaan koo fuula natti guura yoo itti guurraan immoo irra caalaan isaa kan naga'utti kan hundaa kan wani nama ga'u wallaaluma irra caalaan jedhee yaada malee namni garaawaa dhaletti yookaan ilmoo ofiitti hidda ofiitti dhiiga ofiitti midhaan onnee ofiitti karaa jabaa ta'ee yaadu. Bakki kun rakkina yeroo hunda haasa'amuu qabu. Rakkina nama tokko qofaan wajjin haasa'amu rakkina hawaasaati rakkina nama miliyoona 100 ho'iiti yeroo ammaa kana keessa. Wama arabni ta'e akka arabni ta'e ta'uudhaa jenneetii asiif achi godhataa jiran natti fakkaata. Arabni keenya modelli keenya arabaa miti nuti amantii islaamaatti amanne malee amantii arabaatti hin amanne arabni tu silaa itti amane abbaa jahal gaafa sana silaa ergamaa rabbiitti ba'ee waraanaan abul buxturiyyiin walid ibn mughiraa silaa ergamaatti ba'ee maatiin silaa hin balfu ture utuu amantichi amantii arabaa ta'e amantii addunyaati amantii islaamaa jechuun amantii arabaati miti amantii abbaa rabbiin filate qofittiin argatu ijoollee amantii warra rabbiin filate qofitti tokkichummaa ofii beeksifate qofitti argatu malee amantii bakka kanaati jechuu dandeenyu miti kanaaf araba irratti jireenya ilaallataa jiraattanii egeree kasarra amma irra caalaa ijoollee keenya biyya alaa jirtu irraa waliin nuti kasaraa jirru isa kana ergaa koo kan siin galiin maaltu jira waanan dubbataa jiru kana keessatti جزاكم الله خيرا الله يرفع قدركم ربنا الدنيا اخره سنه من كيس والمان كيس ان عمري سنه درسوا والله يعني كيس ان دوني نو اسمع اجفنيتو ما كومنتو ما غاري برسو دمله وني نو اسي اسن رتي سلا كان نيام بنو جرو غرو وني تكو وي اكبي عربا كان فاتي تكو غايل نما هدو دي غارو هدو نما علمو ارغچو كنت سبحان الله سودا غداي تئ
namni otoo ilmoo argate sila hangate otuma wal dhabbeen jiraate iyyuu akkuma isin jettanii wallabuun mufachuun numa jiraata suuta wal gaafachuutu immoo furmaata akkasin jettan sana sila namni godhuu qabu waggaa 4 waggaa 5 kiniinaan bifa daddaatiin dhala of kutanii gaafa xiqqoo si wal lolanii waan irratti walii ofsanuu qabanu kanuma asumaan xalaaqni kasaaruma bakka qallaaluma wayitee kana farra akkasin inshallah ummata keenya jabeessanuun barbaada haasawala fil wal dhaggeeffachuu natti tolaan inshallah. ulfaadhu galatoom jazakallahu khairan hayye ulfaadhu galatoom ayye